diinagdeen keessa saamamaa jira. Barnumaatu namichi haadala gannuu facaabar. Mee namni jimaan itti karaan itti cufame. Namni xeellaan mana manatti itti dhaabbatu. Mee maal dalagata? Harargeen tu warshaa qabaatteen dalagattu. Sigale. Mee warshaa qabaannee keessa dalagannamu. Namoota tokko haa Rabbi nasiiba tolcheechi keessa waa harkate sun haa Rabbi barakaa keessa haa sun dhimma mataa kiyyaati miti. Sigale. So harargeen tu mee maaluma harkattee dalagatti. Karaan itti cufame. Jimaan isii gabaa dhabe. Dardarri isii baratee hojii dhabe. Sigale. Namni isii wal fuudhaan jiru. Manni tokkichaan ilmaan 12 keessa jiranii turre diigamaa jira. Diradawaan harkaa fuudhamte. Cinaassan harkaa fuudhamte. Baabbilee harkaa fuudhamte. Mee harargeen tu maaluma harkatteeti. Sigale. Jaawar akkachin seenne goonaa jedhamti. Sigale. Mee naa himi. Mee naa hima mee isinummaan ilmaan Oromoo mee waan kutaan biroon harkatin. Aangoo mootummaa keessa jirra. Diinagdee keessa jirra. Mee aangoo mootummaa tam keessa jirra. Mee diinagdee kam keessa jirra mee. Sigale. Aangoo mootummaa tana jalaa qabii hanga gubbaa Oromiyaa tana meela hanga federaala lakkaa'e. Sa'aadaa takkitti Oromiyaa keessa jirtu san malee. Mee ijoolleen Arsii ta'u awwaluu abdirraa saadaatirraa maalirraa miitirqishorraa biiroo Oromiyaa tana keessa caggootee wajjira Shimallis kanaan naannoytee dhaabbattu tun mirga sii falmachaa jirti. Mee harargeen maal harkatteeti mirga sii falmachuu dhabe. Yoo Jaawar aangoo qabateedhaan mirga keenyan falman. Yoo Marroon aangoo qabateedhaan mirga keenyan falman. Ganaa bili. Meeti qona dhibde ani akka keessanitti hayyuun malleen qabu. Hanga xiyyanumaan beeka garuu hoggiin akka xiyyan yaadu taa'ee waan harargeen harkattee har'a mootummaa kanarra gartee namni maqaa harargeetiin namni loluu fi na dhibee. Lakkii harargeen hayyoomtu, harargeen salphattu, harargeen buqqaatu, manni irratti haa diigamu, harargeen gartee qiyaamaan nama keessa hin jirre isitti haa baatu. Sirriidhaa wanni kun jettee yoo dhorku jiraatte dhugaadha akkasi. Eegale. Dhugaadha akkasi. Sirritti xeellaan mana dura dhaabbatu jira. Amma xiqqoo booda nama jaartii lama qabu jaartirraa qaraxa baasuu ta'an. Sigale. Ati yoom tanaa oota ganaa jaartii ati manaa qabdurraa qaraxa kafaluu teessa milishaan laal akkas kafalchiisuu ta'a. Awwaan kanaarraa har'an dubban. Sigale. Awwaan kanaarraa har'an dubban. Jaawar akkachin seenne goon Jaawar akka miitirqishoon seenne ati yeroo Jaawar Itoophiyaaf qabsaa'u jira. Nu biroo kutee. Sigale. Nuti ummata wal diigu, khagosaan wal diigu, khagosaan wal arrabsu, khamaarree walin rabbu, khagaree qabatu kana biroo kutee jira kiyyaan. Wallaala keenyaatuma jala kanaa sigale. Amma gana karaa cufsiisuu ta'a qayroo ka'e miitirqishoo ka'e milliyoo ka'e siinjuu ta'a sigale. Adeeru namni siyaasaa taphachuu jira. Akkana boonanii Abiyyi zeeroo baasu jiran. Diinagdee harkaa kuffisanii. Sigale. Nageenyi dhabamee. Amma hoggee Abiyyi ganda keessa deemee Abiyyi hoggii muddamee gartee walgahii yaamee ganda keessa ce'a sigale. Kutaa Oromiyaa keessa Jimmuumatti maaliif deemaa ool? Hitler guyyaa du'uu deemu Hitler guyyaa khasaare gandasaa dhaqe. Sigale. Mootiin tokko du'uuf deemaa wanni beeytuun gandasa deema. Bakka iddoo dhaloota isaa nama na deeggaruun hin qaba. Nama kana ta'uun hin qaba. Ji'ee gartee addunyaa harkisiisuuf akka yaadasatti hoggii khasaaree bakka irraa dhalate deema jechuudha. Nama khasaaree wajji maal goonaa khasaara nuti. Makiinaa ta deemtu oofnu. Isinis badhaadhina keessa piippii keessa jirtan ichi jabaadha. Haga dandeeysan harargeessanii dalaga.
haga dandeeysan gibira harargerra guurame kan harargerraa kaasisiisa. Haga dandeeysan dargaggoota harargee kabaratee barumsaan gartee jimaa cabsu kana kun hiraata qurxummii ta'u kana si gale. Amma ijoolleen teenya dooktaroota injiinaroota warra political saayinsii meeqaatu boonditti laffa'ee tokkicha qabutti gurgure. Ijoollee ganda maatii teenya meeqa abbootii teenya meeqa manni irra diigame ilmaan 12 diidame wajjin adareen mana irra diigame Soomaleen mana irra diide si gale. Hadireef kaabineen mana irra diide re'eetti takkitti qaqqabatee hojjaadhaanuu nu gartee milishaan gurgursiisee gibira kafalchiisu jira. Gabrummaa tana caaltee jira. Tana falmaachi keessa tatta'a rakkoon hin jiru nu dhufaa isiniin hin jenne. Gale. Nu dhufaa isiniin ichi ta'a falmaan no problem. Ka qabeenya harkatee isaa harkatu no problem. Rabbitti haa ida'uuf. Gale. Garuu harargeen guutuun qabeenya nam tokkooti harka rukutuu hin dandeenyu. Kaafees harkachuu qaba. Ka baratees hojii harkachuu qaba. Ka daldaluus guddachuu qaba. Ka guddate haanu dura ol deemu kunis jala ol deemu qaba. Amma Ameerikaan tun teesseetuma Elon Musk qofaaf harkatumti. Namni gartee wal duraa guddataa jechuun yaa obboleessu mee xiqqoo dammaqa. Mee xiqqoo bal'isaa yaada. Warri jaawar wajji dalagu saa dalagu. Nama kee mooyyee takka nayitee gartee huduquu yaadin. Kachi deeme diinaa, kachi as deeme diinaa miitirkishonnoo. Bal'isi yaadi. Jaawar ilmaa harargeeti harargeen ati naquu dandeessu jirtu. Boo soddaan sodaa bar. Gurbaan kun intala teenyeef jalaa qaba xiqqolleen qaanfattanii. Hogii kana gannamu buuftanii nama arrabsitanii. Namni kamii ganaa dhufee nurraa fuudha rabbi sodaadha. Bar namnummaan jabaan nurraa fuudhee yoo. Duraan wohuma ganda keessaatu nu naanneessa. Taataaqumaa fi milishaa nu naanneessa. Amma bar namnummaan addunyaan beektu kan nurraa fuudhe gurbuma kanaami. Gurbuma kanaa jabeeffachuu qabna malee. Sigale soddumaa jabaa guddaa kana qabna. Maal hoo taatansa? Soddumaa guddaa kana qabna. Sigale jabeeffachuu qabna malee maaltu isin iyyisiisa? Yoo inni dhufee harargee kaa hiriira naa ba'aa jee isin yoo dandeessan firraa dhorkuu dandeessan. Ummanni Oromoo arra sheeyxaanni dhufee yoo si wajjin qabsaa wajjin namicha kanarra qabsaa. Ummanni biyya keessa ati diyaaspooraan quuftee jirta. Ummanni yaa obboleessoo xiqqollee taatan rabbi sodaadha. Xiqqollee taatan rabbi sodaadha. Namni xiqqollee taatu rabbi sodaadha. Guyyaan arraa guyyaa namni wal qooduu miti. Guyyaan arraa guyyaa tokkummaan sagaleedhaan ta'a. Bakka jirtuu saba keetii sagalee taatu. Feetu badhaadhina keessa jiraadhu. Feetu kaafaa'oo, feetu aabaa'oo, feetu woboo keessa jiraadhu. Jiraadhu. Garuu matarra sagalee ta'uu nama diiguu abadan sitti hin dhiifnu jechuudha. Kolkolee walii qabatanii gartee nama diiguu, namarra bobbaasuu, nama xiqqeessuu. Hin dandayamu adeeroo kun. Hin dandayamu.